Inta akkasitti. Kaampii lama dhaabannee deemnaan hin danda'amu. Isaanis nu dhiibaa turani. Nus dhiibaa turre. Walgahii isaanii hin danda'uni. It doesn't work anymore now. Amma maal wayya karaa qaxxaamuraarra jirra. Hawaasummaadhaan isinittan hima. Tokkummaan qeerroon gatii guddaatti kaffalee dhufe instrument of politics ta'aa jira. Nurkaa ba'uudhaaf jira tokkummaan kun. I tell you once again, once we lose this, it would take us another years to get it back. Haqabannu tokkummaa sana. Kanaaf amma wanta ta'aa jiru seensii gochuu danda'u nurra jira. Qeerroon keenya is over mobilized dha. Enlightenment isaas overii ta'eera. Kun waan irra qubatu hin argatu taanaan hawaasni mobilizii ta'e kun waan irra laandii godhu hin argatu taanaan injifannoo jabaa isa caalaatti fide kana caalaa kiraayisisii kana caalu keessa nu gatuu danda'a. Xiyyeeffannaan nama hundumaa amma siyaasa ta'eera. Barsiisaa yuunivarsiitii siyaasa duwwaasaa biiroo mootummaa yoo dhattani miti mootummaa san keenyaa yoo dhuftani isa caalu dhuguman isinitti himan. Waan dinagdee gara dudduubaatti deebi'eera. Dhimma uummata kanaa kan ilaallatu ajandaa baay'een gara boodaa ta'aa jira. Vigilant siyaasa dhiifnu miti. Garuu let's be conscious enough. Sana jechuu barbaadetani. Sammuun keenya sammuu fincilaati. By the way, for so long siyaasni keenya siyaasa fincilaa siyaasa diddaati. Sammuudhuma kana keessaa baasuun hojii guddaa nu gaafata. Maaliif jaarraa baay'ee nurratti raawwate? Jaarraa 19ffaadha. Jaarraa tokkoof walakkaa mataa keenya irratti sababa goobee fi salphaa miti. Abbaa koo miti. Akaakuu kootu gabrummaa kana keessa ture. Hin didu diddaadhuma ture. Hooggansi amma jiru kallattii ma jiruun gufachiisuurra maal goonaan waa tokko. Sirna federaalizimii diiguuf wanti yeroo hunduma aggaamu kuni akka salphaatti waan ilaalamu miti. Mooraan siyaasa Oromoodhaa difaayinii gochuudhaaf amma crossroad irra jirra. Ilaa kun dhimma keenya. Maaliifitu hayyoota keenya siyaasa keessatti mobilaayizii gochuu dadhabna? Yoomee amma nama sadarkaa guddaarra jiru tokko nama beekaa hayyoo Oromoo ta'e tokko kottuutii paartii kana keessa siyaasa kana keessa dhimma kana keessa maaliif ripalsiivii maa ta'a? Warri achi paartii sana keessa jiranis nama waa barate waa qeequu danda'u maaliif achi ripalsiivii ta'u isaanis? Dinagdeef tajaajila hawaasummaa yoo ilaalle har'a hayyuun keenya wal gaafanna jedhee kanan yaadu jaarraa 21ffaa keessa uummanni keenya harki 85 oloruu har'a qotee bulaa horsiisee bulaadha. Professoriidha. PhD holders, we are masters holders. Gateetti sangaarraa hawaasa kana buusuu hin dandeenye. We are European trained, American trained, African trained. Hawaasa keenya garuu jireenya isaa xiqqoo ishee tarkaanfii 2-3 fooyyessuu maaliif dadhabe? Jireenya hawaasa keenya ammayyuu harkaa gara afaaniiti. Guddina industirii biyya kanaa ilaaltanitti yoo ta'e achumaadha. Sirna dinagdee addunyaa kamii wajjin wal faallessu qonnarraa baanee tajaajilarra buunee jirra. Structurally maaliif fundamentally kana booda dinagdeen keenya deemee guddachuu hin danda'u beektu? It has followed the wrong path. Service sectorin keenya industry irratti hundaa'u hin qabu amma. Kanaaf achi industry taammisuu qabna. Galiin nama keenya is like 100 USD ta'uu hin dandeenye doolaara 800 argachuu hin dandeenye hawaasni keenya. Yoo kana biyya ollaa wajjin naxxanii wal bukkee qabdanii ilaaltanii is below half of the Kenyans. Hojii dhabdummaan sirna gabaa sulula'aa ta'e dhabuun idaan nurra jiru GDP keenya harka 33.5 ga'eera. Hojiin investment isa kaalameera biyya keenya keessatti. Biyyi keenya
investment hawwachuudhaan Afrikaa keessaa biyyoota sadii tooppii jiran keessaa tokko. Rooliin hayyummaa keenya, rooliin nama barate ta'uu keenya, inni Oromoo waan qabu nu barsiisee jedhe research paperiin sun Googilii akka inni waliin cinquuf moo shelfii yuunivarsiitii akka inni cinquuf moo dhuguma jireenya uummata Oromoodhaa xiqqoo ishee akka inni achi butuudhaaf isa jedhuudhaaf. Dhugaa dubbannu baay'een keenya barumsi keenya artiikilii Googilii irraa asiif achi balali'u irraa kanaaf jireenya qote bulaa keenyaa wayyeessuu keessatti baay'ee yaraadha. Kana acknowledge goone deemuu danda'u nurra jira. Nama tokkottan dubbadhe. Barumsi ati baratte hayyummaa ati qabdu Oromoodhaaf trickle down hin qabu taanaan malee. No. Guutuu akkas miti naan jennaan ani jedhe Afrikaa fan hojjedhaa jedhe. Addunyaa fan hojjechaa jira Oromoon part. I said no. Uummanni Oromoo akkati qaqqabduuf si barsiifate malee Afrikaadhaaf akkati jettu mini. Biyya lafaatiif akka jettu mini. The first starters from uummata Oromoo irraa ka'uu danda'u turre jira. Atamitti kana hajijjiirruudha. Ilaa akkanan jedheenan. Barumsi keef hayyummaan kee uummata Oromoo waa xiqqoo hin wayyeessu yoo ta'een jedheen diinummaa ta'an jedheen. Shoora hayyuun taphatuun isinitti hima tokko lama kan biyya biraa. Bara 1929 Ameerikaan economic depression guddaa keessa gaafa galte achi keessaa ba'uu kan fide hoogganaa biyya Ameerikaa qofaa miti. Hayyuu biyya sana jirutu irrattitu kontribuut godheera. John Maynard Keynes jedhama namni kuni. Keynesian theories kan achi as fide isaadha. Mootummaan dinagdee gidduu galee dinagdee sochoosuudhaaf shoora guddaa taphachuutu irra jira jedhee namni jalqabsiise nama kanaadha. Namichi inni gajjallaatti agartan kun Frederick Hayek kan jedhamu kuni nama biyya Australia fi British University of Chicago keessa ture barasanii. Inni morma. Baalaansii ta'u turre jira malee mootummaan interviinii duwwaadhaan gochuudhaan hin deemamu jedheetu free market compromise gootu gabaa walabaa compromise gootu kun immoo kiiloomeetira yaraa duwwaas hin deemsisa jedha. Warri kunis namni inni kun Andrew Mellon kan jedhamu kuni hayyuu mootummaa keessaa hojjetudha. A significant tax reform akka itti dhufu moodelii isaa nama kiraaftii godheedha. Isin kun giifti duree pirezidaantii biyya sanaa turte Eleanor Roosevelt jedhamti. Ishiin immoo maal gochite? Unemployed society warra ta'an hundumaa yeroo gara yerootti waltajjiitti waamuudhaan awareness create gochuun akkamitti akka isaan hojii galan akkamitti unrest kanuun turbulence dinagdee dhufe kana keessa akkamitti akka darban she played a great role. Manneen barumsaa warra waan nyaatan dhaban social mobilize gochuudhaan. Kooriyaa kibba waggoota 37 dura dinagdeen keenyaaf dinagdeen Kooriyaa kan walgitu ture. Especially 40 years ago, for sure we had a comparable economy. Wanta ta'in isinitti hima. Mooticha Kooriyaa kibbaa sanatu gaaf tokko biyya lixa Jarmanii dhaqa. Kana booda maal godhaa? Bara 1963 liqa fudhachuudhaafitu mootummaa lixa Jarmanii gaafa gaafatu waan collateralii dhiyeessuu dhabe. Collateral jechuun waan qabsiisee irraa fudhatu dhabe. Hojjetoonni keessumatti neersonni fi industriyaaliin maayiningi irratti lixa Jarman warri jiran hundumtu mindaa isaanii waggoota hedduu dhufu qabsiisa godhaniiti kan mootummaan sun liqeeffate. Isa duwwaa miti. Miidhagdoonni Kooriyaa kibbaa mataa isaanii ofirraa haadanii human hair export akka gochaa turanii. It's a role which each and every hayyu has played to bring Korea to where it is now. Montenegro biyya jedhamuun isinitti makan ammoo isaa fide kanaan hin jenne. Biyyi Montenegro kun akkuma biyya Oromoo akka uummata Oromoodha saba maalummaa isaa sarbameedha. Biyya sadii wajjin walitti cafaqamee afaan tokkoon, aadaa tokkoon, alaabaa tokkoon, maal tokkoon isa jedhan sana keessa biyya tureedha. Rooliin hayyoonni taphatan isinitti hima. Artiikilii barreessuudhaan, kampeenii geggeessuudhaan, yaa'ii gurguddaa waamuudhaan, uummata ginaayitii gochuudhaan roolii guddaa taphatan. Bara 2006 akka lakkoofsa addunyaatti dheengadda waggaa 13 har'aa bilisummaa isaanii gonfatanii biyya mataa isaanii danda'anidha. Roolii hayyuun taphatu biyya tokkoo fi guddaadha isa jedhu
barbaadeetani. Biyya keenya keessattis roolii guddaa namoonni taphatan jiru. Waldaan sila kaase machaadhaaf tuulama jedhee kan hin kaase. Warra akka koloneel Alamuu Qixxeessaadha. Warra akka jeneraal Taaddasaa Birruu kun. Warra akka Hayilamaariyaam Gammadaa kun. Qubeedhuma har'atti hin qubeessinu kana warri fidanis baay'eetu jira. Roolii guddaa iyyuu taphatantu baay'eetu jira. Wanti jechuu barbaanne garuu we have to move a little further. Hayyuun seenaa biyya kanaa keessatti seenaa uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo waggoota hedduudhaaf godhame kana keessatti rooliin qabu jechaan jiru garuu kanaa ol ta'uu qaba isa jedhudha. Kanaaf mee gaaffii nu har'a of gaafannu ofii keenya maal keessa jira maal keessa jirra Oromiyaan eessa jirti isa jedhu kana attamitti akka achi asichi deebinee of gaafannu barbaada. Bakkaan jirutti waan qabatamaa waan haasaarra darbe maalan gochuu danda'a isa jedhu kana akkatti carraa amma harka keenya gale kana attamitti itti fayyadamna isa jedhu kana akka yaanni of gaafannu barbaadamu. Barumsi nuti baran akkamitti hawaasa kana jijjiiruu danda'a isa jedhudha. Sabboonummaan numti jedhamu kun mataan isaa mee by the way is conceptually misused. Ani sabboonaadha jedha. Sabboonummaan jireenya Oromoon jijjiiru yoo ta'e qonna Oromoon jijjiiru yoo ta'e saayinsii fi teknooloojii Oromoon jijjiiru yoo ta'e faayidaa hin qabu. Sabboonummaan ultimate mini is the welfare of the society. Siyaasa aangoo isa dhumaa muummee ministeeraa ta'uun it is not an end by itself. Hawaasa kana jijjiiru welfare saba kana dinagdee saba kana jireenya saba kana waliin kaasu taanaan miti. Kanaafi maaliidha isa jedhudha. Ani yaada mataa kootiin tuqaa lama sadiin kaasa. Tokkoffaan tokkummaadhaa fi waltumsuu irratti garmalee hojjechuun nurra jira. Isa kanan har'a dhaamsa isinii kennuu barbaada. Tokkummaadhaaf waltumsuu tokkummaa keenyaa fi waltumsuu irratti garmalee hojjechuun nurra jira. Kan biraa fuuldura ilaaluudha. Oromoo yoo galma tokkotti qabdanii Minilik akkas nu godhee Haile Sillaaseen akkas nu godhee guys dhugaadha seenaadha achi eessa dhaqa Oromoon eessa dhaquu turre jira eessa kamitti tarkaanfachuu turre jira isa jiru yaaduu danda'u. We have to have a mind set up. Irraa barachuudhaaf okay gaariidha. Irraa garuu fuulduratti maanni aarii guddaan nutti naqee xiiqiin wayii keessa nu galchee waa achiin butu yoo ta'e hin ta'u. Kan biraan sabboonummaa kana akkamitti akka manee jigoon irratti waa isli yaaduu danda'u nurra jira. Sabboonummaa isa Oromoo ijaaru sabboonummaa isa Oromoo darbee Itoophiyaa ijaaruu danda'u ta'uu danda'u turre jira. Kan keenya ammuma isa qabnu kana fudhannee yoo deemne yoo baay'ee achitti dhiifnee deemnu amma akkas ta'e hin ta'u. Naashinaalizim uummata keenya yoo waajjira federaalaatti argitan maal akka godhan beektu iyyannoo erganii naannootti gad dhufuu barbaadu. Ijoollee keenya yoo si fuutanii yuunivarsiitii biraatti ramaddanii barsiisaadhaanii yuunivarsiitii Oromiyaa keessa ana waan na mudateen mee pirezidaanta balutti mika mee abalutti mi yuunivarsiitii Arsiin fa yuunivarsiitii inni kaan asii dhufee barsiisuu barbaada ammoo achii dhiifnee dhufu. Maayindii keenyatu eessatti dhufee hidhame Oromiyaa duwwaa laaluudha. Hinuman baasu. Oromoo caalaa naashinaalizimiif kan quuqamu yoo jiraatu eessa hungee. Galgala tokkotti akka isaanii Itoophiyaa guutuun irratti kaasan agartan mini we have to be wise enough. Sentimentiin keenya Itoophiyaa ijaaruudhaaf biyyuma kana deebifnee iddoo duriitti deebisuudhaaf ana ilaallata. Prime responsibility kan Oromooti jedhee yaaduu danda'u ture. Of course naturality is. Waan filanne it is bakka. Dinaayii gochuu barbaade dinaayii goona. Kanaadha. Kan biraan dhiibbaa uumuudha. Hayyoonni kun tokko taanee harka wal qabannee waajjira pirezidaantiitti dhiibbaa uumuu danda'u nurra jira. Akka kaleessaatti deemuu hin danda'u hoggansi jechuu danda'u nurra jira. Pressure creating force ta'u qeerroon tu dhiibbaa uumuu baattees hin jirru. Dubbiin dubbii dhiibbaatiin garuu maaliidha? Positive dhiibbaa. Garuu maaliidha? Constructive dhiibbaa uumna malee isa diigu isa hamilee wal buusu isa wal gad harkisu miti jechuu kooti. Hojiidhaan mul'isuudha. Galatoomaa.